Tolega shama harka fuunee akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo har'a gartee akkuma dura wal quba qabnu sanitti sagantaa ta duraanii sanii wal fakkaattu qabadhee dhufe isinis maali yoo jettanii na gaafattan dorgommii dandeeytii teeysanii har'a dorgommii dandeeytii teeysanii fidadheetiin dhufe saniifuu isinis dorgommii tane sirritti ilaaltanii deebisuu qabdan deebii kuda sadii moo akkana ni deebisuu qabdan jechuudha tamam deebisuu qabdan tokkoffaa maali sirritti ilaala sekondii 15 keessatti sekondii 25 lakkaa'u jira amma 20 19 eegale maali kofiyaa tan addaan tan adda taate jechuudha kofiyaa adda taate tanneeniin adda taate laaliyyaa amma sagalgee sekondii sirritti ilaala answer ya deebii mallattoo kunu istan maaliin qalama walla beeto gurraattiin jala keelloon gubbaa jechuudha oh tanaarra namni bahu kubbaa biliyaardoodha tanneeniin addaa laalii dafa harkaaga sekondii 25 kuda sadii geema kuda lama dafa an harkeetiin jira isinoo warri harkitan laakii kaa dafa answer dhumatti daqiiqaan sekondiin kee DBCf kennuuf jechuun aywa gaafii sadaffaa of wanti kun akka beeytanitti jarasa kanaan adda kanneeniin adda barbaadii jee kamilaatanii hundi isaanii wal fakkaata deebii hunda deebisuu keessan like subscribe share godhuudhaan hin beekan answer jaa meen ilaalla kamiyyuu na dhibee waanu oh waan silaa jala rarraatu san hin qabu jechuudha kun gaafii afuraffaa fuulli hundinuu wal fakkaata fuula kanaan addaa laalii jee ajara kanaan addaa hundi isaaniitu wal fakkaata harkaddeetiin jiraanis isinoo akkami harkattanii koomentii jalatti barreessaa aywa akkuma nan jeesan ammuma waliin laalle duraan laaltan nan injiina sini galee aywa waan akka ililleeti mataa sadii qabdi tijara tanaan addaa laaluu qabnaa jechuun tame taate ariif deemanu tame of sekondiin dhumate oh my god maaltu irraan qate tan xiqqoo dabduudha jechuudha gaafii jahaffaa astaghfirullah alazim quturiilee sagalan kana keessaa quturii sadii baasii jee hundi isaaniitu sagal tana keessaa sadii baasuu namni danda'u gaa nama jabaa'u mee dhaabbaa garuu waa naman dibduu fakkaattii TV ya sekondiin dhumate oh shaashaa gad jirti kam irraa gad gara dhumaa kanarra gaafii torbaffaa battaariyaa shaana
charge kanaan adda chaarjiilee kanaan adda laal sirriitti laala garuu hundi isaanii wal fakkaata akka laalutti waa keessa hin jiru hunsa dandeeysanii isin kan oh my god xiqqoo gatirruudha iji tiifarra dhayitee irraa deebitee qaba maali kun ati garuu waan kanaan addaa barbaadii jee maali inni laata agartaniis daba dhumatti saganni answer yaa eewi oh ulee iddoo saniin qabu jechuudha tagaman achi baatsan gara alatti qulfii hundinuu babbana qulfiileen tun qulfii itti qollofamtee jirtu ta babbanaan ta'in jechuudha san keessaa barbaadii yookaan qulfii tanaan addaa isinii galeemi gaaffii mataa nama nyaatti kam answer deebii waan qolloofiituun fakkaattu alaabaa wal fakkaattu berte baasii jees keessa alaabaa wal fakkaattu hin ta'e arkena fakkaata biituun komentii jalatti barreessuu dandeessan faransaa ta'ee biyya taatee addaan hin beekne garuu alaabaan tana harkaddeetiin jedhamis gaaffii 11ffaa sirriitti ilaalaa daawwattoota mallattoo doolaaraati doolaara nu kan nu deemansa tatanaan addaa laalii jee mallattoo doolaaraa tana tajira kaaniin addaa laal tamisa dafaa osoo sagantiin dhumanne komentii jalatti barreessaa isin warri daftanii deebisan 0 dhumattee sagantiin answer ulee doolaaraa san hin qabdu gaaffii 12ffaa qophaa aywa boombii hurundi amma boombiidha boombii tanaan adda barbaadii hundinuu wal fakkaattee tamtu taane sirriitti ilaalame hundi wal fakkaatteemsi boombiin takkuma kaa hundinuu kitti wal labdeen jirtu hatta qulfiinsi illeen takkumee answer jaayyaaba deebii barruun garaa iddoo sana achiin dhumanne jechuu akka boombiilee ta'anitti amma naa galte gaaffii 18ffaa shimbirroo abbaa lama fi da'uu fuula guuriinsa jechuudha angry nama aaru tokko jechuudha maal jaan itti geemiin tun deebii jaa angry birds yaa shimbirroo aartu jechuudha kan saniifuu amma warri deebii 13 tana deebistan like share subscribe daawwattoota kiyya akka sammuun isaanii cimtuu taate subscribe fi like share comment jalatti naa barreessuudhaaniin
cimina isaanii cimina keessan isin beekee hayyee akkasuma galatoomaa.